Jettee warri keessi lolee waa tilate maal kuma lama hin jennee. Kanaaf jarri kun lamaan waan quufamaatiin foon du'aa kanaan waan hin duune hojjechuun dhugaa irra dhaabattee haqa annamaa ufin jechuudha. Maal yoo goone tana keessaa baana. Yoo dhugaa walitti dubbanne. Yoo dhugaa walitti haasofne. Yoo Oromoon namaa ufin jenne nu eenyu nun tuffannu duratti lafa kaa'ee jira. Namni akka harreetitti uumu namni sammuu harreetiin yaadu kabajaa ilmoo namaa hin qabu. Qaama namaa addaan babbaafnee utuu kenne onneen hagamiin bitamti ijji hagamiin bitamti biyyeen. Warri akka namaatiin yaaduu hin dandeenye nama ajjeesuu akka namaatiin ufla ilaala. Nama ajjeesuu jechuun mashiinii beekamaa rabbiin addunyaa tanaaf uume balleessu. Uduu ajjeesee ka umrii isaa san fudhatuuti waa tokko innillee boruu dura. Waan gaasheen fayyadhan keessaa waa tokko yaada. Baarsinnaa babaalee finci tinnish taayitu halka mincuunnaa daggaallee jedhama. Kanaaf nu nama hin kabajne. Dhalti Oromoo nama hin jaalata ammallee jaalachuu qabna. Maaliif nu waraabessaa miti nama nyaannu Oromoon nama nyaannu. Hin kabajne. Yoo inni nu hin kabajne. Uduun inni ajjeesu kabajuun ammoo namummaa miti harrummaa. Isaan ajjeesu waan isa kabajuu miti. Kanaaf maal taanaa dhugaa walitti haa dubbannu. Yoo dhugaa dubbannu wal jaalanna. Takkallee shakku haquma. Tana jennu tana goonuu jennee wali yoo dhugaa dubbannu waliin madaalu. Namni tokko daa'iman na dhukkubsatee birrii 10 naa kennu jedhee birrii kanaan kashaa dhuguu argite lammata waliin beekuu ni jiru. Maallaqa quufuu maallaqa daangaa hin qabneef jennee dhiiga keenya dabarsinee waraabessaa ilaannee. Life history taaddee birruu akkam ture taaddasee birruu eenyu yoo jedhu taaddasee birruu eentu nyaate Abishee Garbaa eenyu gurgurate Haji Abdullaahi Ganamoo eenyu gurgurate Magarsaa Barii eentu nyaate Abboomaa Mitikkuu eentu nyaate yoo jennu Oromootu nyaate. Taaddaseen si alama gurgurame si alachuu harka Oromootiin gurgurame. Jagaamaa keelloo taaddasee birruu ka gurgurame. Seenaan hin dhokatu wama takkalla abbaa fedhe mucaan jagaa maallee keessa jiraatu kun haqa. Gaafa mana koloneel Haayiluu Raggaasaatitti wal ga'anii mari'atanii muka moo mukukkula jijjiiramni kun jedhee taaddee waraqata nu dhaqqabsiisee jira. Amma buna anama jedhamu kutaa 9 gideen. Achuutu irraan fayyada. Onnee godhachuudhaaf warra kaleessa onnee ofii ibiddaan gubee isaan biraa kukkufisan har'aan yoo isaan maqaa isaanii kakaasanii haasa'an kan asiin dura sirba keessatti dhaggeeffataa ofiifis ittiin sirbaa turre akka waan jarri sun nu maddiitti argamaniitti natti dhaga'amaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Keessi kiyya gaddas qaba gammachuus qaba. Hundi keenya yoo waan dandeenyuun manguddoo kanatti dhiyaanne karaa dandeenyu waan gaafanne ogummaa qabnutti fayyadamnee too hojii seenaa kana ogummaa qabnuun hojiitti akka jijjiirruun isiniin jaa. Isaaniin immoo rabbiin osoo ijoollee kana keessaa nama muraasa bakka hin buufatin akka duuti isaa ammas akkuma duuti kaleessa diddetti har'allee akka didduun hawwii qabaa fi jechuu isaanii nama bakka buufatuu qabu. Namoonni seenaa. Kanaaf ani haasaa kanarra dheerechuun barbaadu warri yaada addaa qabaatanii jiraatan yaada addaa dhiyeeffadhaa saniin ala sagantaa itti aanutti seenne. Dhiyaatiin egaa laaybirariin uummanni Oromoodhaa qaban amma tokko isaa. Ani ifanas taa'ee wanni isaan haasanirra kanan dhaga'e waan addaa. Waan anta naan dura hin dhagayin hunda kana amma dhaga'aatiin jiru.
daawwitii uummata Oromooti isaan. Namoonni akka isaanii kun namoota muraasa amma kan jiran kan lubbuudhaan jiran. Isaan waa'ee umurii isaanii ammallee nu haa dheeressu.